manca'e. Kanaaf osoo ittiin gahin keessumaa ilmaan Oromoo waraana keessa jiran raayyaa ittisa biyyaa jedhaman poolisii riphee lolaa, poolisii humna addaa, poolisii idilee, milishaa kun hundumti isaayyuu keessumaa amma uummanni dhiira namni ta'e gabaa bahee lafa qonnaa dhaqee lafa buna funaanaa dhaqee eessa dhaqee galaan jiru dachaafamee ukkaanfamee egaa qaqqabuuyyuu baanne akka seenaarraa beeknutti xumura bara dargii waan fakkaatu afasaa ka jedhanitu jira jechuudha. Uummanni kun qawwee fudhadhaa rakkoon hin jiru dhaqaa garuu Oromoo humneessuu irratti ittiin hojjennaa jechuudha. Waraabessi keessaa isaa jiraatu, waraabessi diidaa isaa dhufu, Oromoon yoo humna ta'e kamiyyuu ittisuu danda'a. Saba guddaa. Sabni guddaa kun siyaasni gamnummaa qabdi, siyaasni ganiinsa qabdi, siyaasni maalii warra jedhuun burjaaja'ee akka qawween hidhanne ta'e yeroo qawwee hidhatu immoo si'amee qarraa hiikame akkaataa kanaanii qaanii gabrummaa addunyaa kanarratti riyyaa hin qabne keessa turuun kun hin taatu. Ammoo qaanii sana keessaa bahuu fi falmii hadhooftuudha gaggeessuutti jirra. Falmii sana keessatti hirmaachuuf ammoo meeshaa nama barbaachisa. Meeshaa sana hidhadhaa Oromoon. Meeshaa hidhattan sana garuu waraana bilisummaa Oromoo kallattii inni kennu jalatti hiriiraati. Eenyuun iyyuu yoo ta'e osoo hin sodaatiin isa keessaas alaas na dhufa jettu waraabessa amma yuusee dallaasi seenes waraabessa diidaa yuusa jettee yaaddoftus akkaataa barbaaddetti impaayiriitii keessatti walqixa namummaa walqixxee wal kabajjee waliin jiraachuu yoo ta'e immoo mirga hiree murteeffannaa kee murteeffattee gabbaatee ollaa gaarii taate waliin jiraachuu yookaan ollaa immoo hamaa ta'es ofirraattis ta'e jiraachuu akka dandeessutti Oromoon akkasitti kan inni hojjechuu qabu. Hankanaa achi taa'anii iyyuu qofaa miti jechuudha. Waraana biyyittii keessatti ilmaan Oromoo jirtani keessumaa kanaan dura warri wal quba qabnu yeroo lolli dhufee Dabra Biraan maalii eessa ga'e jedhame waan jejjedhamaa turee fi quunnamtiin tutture suni ammas gara dhumaa dhufee hennaa dhiibee nama bira ga'u osoo hin taane ammarraa ka'ameetti qophaa'amuutu irra jiraata. Keessumaa milishoonni poolisoonni waraana bilisummaa Oromootti harka kennataa jirtanii sun karaa sirrii waraanni bilisummaa Oromoo akkasittiin dhuftanii qawwee keessan itti kennitanii harka kennattanii waliin lolla jettanii iyyuu miti. Hedduunsaa kanaan dura lola keessatti sin boojnee iyyuu nagaan mana keessanitti sin deebisaa turre. Waraanni mootummaa abbaa irree deebisee qabee sin ijjeesaa ture jechuudha. Amma akkasiin ta'u waraanni bilisummaa Oromoo da'oo gaachana isinii ta'e waliin loluu irratti qophii akkasiitu jira waan ta'eef hin yaadda'inaan sodaatinaa jechuudha. Hedduun keessan immoo akkuma isiniin jenne dhaqaa qawwee fudhadhaa akkuma jennetti qawwee sana fudhaa jechuudha. Waraanni bilisummaa Oromoo gaafa eessatti akkamittiin jedhu kallattii isinii kenne gara sanatti socho'uun dirqama ta'a waan ta'eef qawwee keessan jabeessaa fudhadhaa. Saba keessanitti dhukaasiina, haadha abbaa keessanitti dhukaasiina, ilmaan keessa waraana bilisummaa Oromoo keessadha jiru. Isaanitti dhukaasaa isiniin jechuu jiran leenjii gahaa malee rasaasa gahaa osoo isinitti hin kenniin. Baajata hin qabdan, miindaallee hin qabdan, mana keessanii nyaadhaatii lolaa isiniin jechuu jiran, biyya keessan eegdu isiniin jechuu jiran, biyyi isin irraa eegdanii diinni isin irraa eegdan hin jiru jechuudha. Numa waraana bilisummaa Oromooti. Wal taaneetu biyya keenya eeggachuu dandeenya. Eenyuyyuu akkaataa kamiiniyyuu yoo nutti dhufe bifa ofirraa ittisuu dandeenyuu fi mirga hiree saba kanaa murteessuu dandeenyu irratti waliin hojjechuu qabnutti of qopheessuu qabdanii jechuudha. Waraannis beeknaa jechuudha. Waraanni mootummaa keessaa nuffee haala akkamii keessa akka jiru. Kanaafiyyuu waamichi ani isiniif godhu. Warri amma isinii ta'ee isinii mijatee yeroonsaa ammuma jettani gara waraana bilisummaa Oromootti. Qondaala gubbaa jeneraalota irraa kaasee koloneelota hanga asii gadii hoogganoota tiimiitti warri jirtanii waan ta'aa tures beektu walumaan beekna waan ta'eef ibidda akkasiitti deemtanii achumaanis qe'ee Oromoon golgoleessina. Qawwee Oromoos dabarsitanii kennuudha ta'a kumaatamaan kennitaniittu jechuudha. Kanaaf duulli kuni qawwee Oromooyyuu dabarsanii kennu. Yoo ilmaan Oromoo taatanii qabsoo Oromoof yaaddoo ta'e, saba Oromoof yaaddoo ta'e qawwee sana akkasittiin qisaasiinaa jechuudha. Waraana bilisummaa Oromoo waliin wal ta'a. Isa keessaas alaas isa kamiyyuu tikfachuu dandeenya. Kana kan hin jechuu barbaadu. Uummanni Oromoo silaaftuu isa miidiyaarra taa'ee uummata Oromoo akkasiin akkas ta'e as ta'e achi dhaqiin asin dhaqiin jedhee dogoggorsa osoo hin taane Oromoo inni uummatichi biyya keessa jiru ibiddicha keessa jiru ammoo inni kallattichas beeka maaltu akka hojjetamus beeka ibiddi duraa sunis isa irratti waan dhaguu qabdani dhagaa haa jechuudha. Lolli suni gama kamiiniyyuu
qe'ee Oromootti balleessaa gara qe'ee Oromootti deema xumurri isaa waan ta'eef sana ittisuun kan danda'amu afaaniin odeessanii osoo hin taane lafarratti hojjetaniiti. Lafarra immoo kan jiru waraana bilisummaa Oromooti. Kanuman dhaama. Waraanni bilisummaa Oromoo ammoo waan gabaabduu tokkittiin jedha. Maal jennaan kallattiin kennamee hojiin hojjetamu qixa sanaan hojjetamaa jira. Waraanichis nama gammachiisa sanaan hojjechuu jira waan ta'eef ammoo dabalata waan hin jedhu kanaan dura waan hamtuu nu keessa tutture gadhummaa hedduu nu keessa tutture sun nu keessaa cabee yaa'ee dhaliila waa dhufeera waan ta'eef waan itti qabattan illee hin jiru jechuu. Kanaaf waraanni bilisummaa Oromoo faaya warqee bareedaa dubartii yookaan immoo durba geessuu heerumaaf qophooftee faayyisunii morma irratti gurra irratti quba irratti naqamee bareedu sana ta'a malee yartuu gadhee hattuu saamtuu warqee morma namaa ijaan ilaaltee hawwituun ta'inaa jechuudha. Garaagarummaa guddaa qaba sun. Warqee mormarraa sana ta'uu fi hattuu warqee mormarraa ta'uun garaagarummaa guddaa qaba jechuudha. An kanuma dhaama waraana bilisummaa Oromoo. Kanaaf haalli yeroo jaaldaandii waan nama burjaajessu tokkoyyuu hin qabu jechuudha. Tartiibaan dhufne adeemne wanti ta'e hundumti isaayyuu tartiibaan dhufame. Wanti nama burjaajessu tokkoyyuu hin jiru. Ummatichi waan barbaadu beeka. Waraanichi waan barbaadu beeka. Waan arganne beekna, waan dhabne beekna. Waan dhabne sana immoo akkatti argannuuf waan gochaa jirru hundumti isaayyuu daandii sanatti nu geessa. Uummanni sana gochuudha qaba. Kanaaf lolli adeeme moo filmaanni adeeme moo waan kamiin iyyuu Oromoon humna ta'ee baheetu hireesaa ofiisaa hojii manaa mataasaa ofiisaa murteeffatuudha qaba malee qara laaluun irra hin jiraatu jechuun barbaada. Fayyaa ta'e ulfaadhu wanni kanaan olii nama burjaajessu tokko illee immoo hin jiru. Diinni amma walii wal lolaa jirru kun maal jechaa jira amma seenaa? Lolli sagaleen dhukaasaa Oromoof Oromoo gidduudhaa dhaabbatu waan jedhu wayii tokko baroon tokko tumu maal akkas akka jedhaa. Hirri miti? Saayileensiin zagaan ammaan biraa zarze. Inni kaan immoo ammaan sistersedhaa. Amma wanti nuyi beekuu qabnu mootummaa diktaataraa ta'e biraa zarse ta'uu dandeenya. Obbolaa isaanii ta'uu hin dandeenyu. Aadaa keetiif afaan kee beekuun meeshaa inni ittiin uummata Oromoo sobuu danda'u ittiin garboomsuu danda'u inni guddaan isa kana. Aadaa keetiif afaan keetti fayyadamuunsaa uummata sana bilisoomsaa jira yookaan immoo hiree uummata sanaa gaaffii uummata sanaa deebisaa jira tun ta'an meeshaa inni ittiin irra caalmaa saba kana garboomsuuf deemu ta'uusaa beeka. Hubattanii kan afaan keetiif aadaa kee beekuunsa biraa zarsiidha siin jedha. Asiin Oromoo qala. Sini galee kanaafiyyuu kana sirnaan beekuu qabdu jechuudha. Waa'ee see obbolaa lamaanii jettu kana. Nuti obboleessuma ta'uu hin dandeenyudha beeki. Sirnaan paayiraa yookaan sirna nama dhiitee wanta ati an jedhettaa jedhu. Fedhii uummataaf gaaffii uummataatiif bakka hin qabu. Gaaffii sabaatiif bakka hin qabu. Manatti maal ta'a turre dur qabsoo kan dandeef. Umurii keenya keessatti manatti maal ta'a turre sabboonaa turre manatti. Isa sabboonnee deebinee immoo warraaqaa yoo turre. Mul'isaa yoo turre. Amma seenoo manatti sabboonuu hin danda'ama? Hin danda'amu. Dhoofsaatti afaan qabatanii sabboonuu danda'u. Warraaquu dandeessaa manatti? Tiishartii keettee deemuu dandeessaa? Waan barbaade barreeffattee deemuu dandeessaa? Kana uffattee deemuu dandeessaa? Alaabaa keenya. Alaabaa keenya miti waan tokko barreessitee walitti haasoftee deemuu hin dandeessu. Warraaqsa geggeessuu hin dandeessu jechuudha mana teessee. Kanaaf boqonnaa kana lamman jaampii godhee warra ofirraa lolachuu dhufeedha jechuudha. Warra sana lammanii irra utaalee dhufee carraan sun lammanuu dadhabamnaan. Kanatu biraa zarsi ta'uu dandeenyu jechuudha warra kanaa wajjin. Obbolaa ta'uu hin dandeenyu. Warra kan nama godhu wajjin. Sabboonummaa iyyuu warra achitti gataa jiru. Amma si'an immoo abbaa qabeenyaa mootummaa qofatu sirna isaatti ijaaramaa jira. Koriidariidhaan. Hiyyeessi gara duubaatti. Yaadannoon isaanii amma hiyyeessi gara koriidariidhaan gara duubaatti. Faarsee bula sooressa faatu gara fuulduraa deemaa jira. Sirna akkasii mootummaa akkasii biyya akkasii dhaabbachaa jira. Maal jedhu warri afaan isaaniitti warra sirna maangi bira agarsiin suni warri obbolaa lamaan jedhan sun maal gadi qabuuf deemu uummati Oromoo akka gaaffiin gaafan isa kana barsiisuuf deemu. Abbootiin irree barumsa yeroo si barsiisanii barumsa yeroo barsiisan hawaasa kan beekaan Oromoo kan akka Oromootti gadi bahee naasomne godhu beeki. Kan isaanii hoo miidiyaadhaanis waltajjiidhaanis maal barsiisu akkaataa sirriitti ati bareechitee isaan jalatti bultu si barsiisu. Akkaataa isaan jalatti bultu malee akkaataa isaan maal gootu akkaataa ati bareechitee falmattu tun ta'an
akkaataa ati bareechitee isaaniif amiin jettu si barsiisu. Itti jiru waliin jiran kanatti. Rakkoo hamaan isa kanaa jechuudha. Amma si'ana waa'ee koriidarii inni isaan walii gad deemanii waltajjii iddoo meeqatti barsiisan akkaataa tooftaa ittiin bareechanii saaman barsiisaa jiru jechuudha. Akkaataa itti bareechanii saaman. Kana beekuu qabdu karaa siyaasaati kun. Amma karaa waraanaa ammoo eessa jira mootummaan kun? Waraanni isaa waraana mi'aallaqaaf yookaan rakkinumaaf ijoolleetti nammanii fi humnaan immoo warra qabameedha. Humnaan warra qabamee fi rakkina yookaan waama garaagaraatiif yookaan namatti aaree kan naqeetu waraana ta'aa jira. Inni kaan immoo akka namasiin jedhe eerfoorsii keessatti barnoota barattaa, injiinarii isaa barattaa, paayileetii taataa, maal taataadhaan ijoollee kutaa galee dubbiin koo. Kanaaf waraanichi waraana tasgabbaa waraana du'aaf sansila siin jedhe sanaaf deemu.